Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota YouTube channel Ekeapp kam jirtan nagaa kiyya galata rabbii. Nageenyi kiyya bakka jirtan maratti isin haa ga'u isinin jedha. Egaa yeroo dheeraa booda deebineetiin jirra jechuudha. Har'a kan qabadhee isiniif dhiyaadhee bilbilli keessa yeroo hunda guuteedhe kan isin cinqu jechuudha. Aappii kana gabaabumatti gadi buusaatii itti fayyadama. Aappiin kuni maal isin fayyada jettan wantoota viidiyoo moobaayila keessan irra lamaan jiran sadi jiran akkasuma vaayirasiilee garaagaraa silkii keessan cinquu danda'u guutuu danda'u jechuudha. Gabaabumatti ofuma isaatiif jechuudha isiniif guba jechuudha. Wantoota lama ta'an wantoota wal fakkaatan wantoota silkii keessan guutanii isin cinqan jechuudha. Isa sana diileet isiniif godha jechuudha. Isa sana haala kanaan seentan jechuudha. Kunoo hogga seentane kunoo asirratti raayitiitti godha jechuudha. Waan lama ta'e jechuudha. Waan sadiin ta'e kunoo akkana raayitiitti isiniif godha jechuudha. Sana booda erga addaa isinii baasee booda diileet kan jettu kun asirratti argamte jechuudha. Diileet kana gaafa cuqaastan jechuudha. Guutuu isaa jechuudha vaayirasii sana waliin haqee silkii keessan isiniif qulqulleessa jechuudha. Sana booda silkiin kan keessan giigaan isaa isiniif bakka qabaata jechuudha. Silkiin keessaniif qulqullina qabaata jechuudha. Isa kana buufattanii hundi keessan fayyadamtan jechuudha. Kana kan buufattan jechuudha Google Chrome keessan seentan jechuudha. Google Chrome kana erga seentanii bakka saarchi kanatti gola Oromiyaa jettanii haala kanatti barreessan jechuudha. Google Chrome keessan keessatti gola oromiyaa.com jettanii haala kanaan barreessan jechuudha. Sana booda haala kana erga isinii bahee gola oromiyaa kan jettu kana cuqaastan jechuudha. Sana booda haala kanatti erga isin fide jechuudha. Mallattoo saarchii kanatti kilik gootan jechuudha. Sana booda faayil jettanii barreessan jechuudha. Faayil. Sana booda saarchi gootan jechuudha. Achi booda haala kana erga isinii fide suuraa kana mataa isaatti cuqaastan jechuudha. Sana booda ol barbaadan jechuudha. Barreeffama kana suutumaan gadi barbaadan jechuudha. Gadi barbaadanii barreeffamni afaan Oromooti jechuudha. Kunoo asirratti isa kana cuqaastan jechuudha. Bifa magarroo kanaan kan barreeffame daawunlood kan jettu kun jechuudha. Isii kana cuqaastan jechuudha. Sana booda gabbuufattanii haala kanaan itti fayyadamuu dandeessaniiru yoo ta'an kiyya sheerillee waliif godha jechuudha. Amma kana booda deebineetiin jirra. Gaafa qabdan yoo qabaattan koomentii kiyya jala naaf kaa'aa isiniin jedha. Nagaan naa turaa waan isin dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Laayik gochuu hin dagatinaa. YouTube kiyya sabiskiraayib godhin.